Yoo aarte hin dubbatin, yoo aarte waan tokko hin murteessin, yoo aarte waan tokko hin raawwatin, yoo aarte harka kan kee yookaan afaan kan keettis haa ta'u afaan kan keetii nama tokko deebii hin deebisin. Yoo aarte harka kan keetii waan tokko hin raawwatin gonkumaayyuu inumaayyuu mee dhaqiitii gaafadhu warroota mana hidhaa keessa jiran. Yoo ati maal taate hidhamte jettee gaafatteetiin hin jette ani barii daqiiqaa lama obsuu dadhabuu irraayyii nafsee ibaluu akkanatti balleessee hoggaa 15 20 30 40 natti farradamee siin jedha yookaan adabbii fudhadhee siin jechuu danda'a. Warroonni akkasumas nafsee namaa balleessaniitiin hin jedhan nafsee namaa erga balleessanii booda murtiin du'aa itti murtaa'eetiin hin jedhe maal irraayyii harka isaanii qofaa waan nama sanitti achi qabuu danda'an qofaa harka saniin badii dalaganii as deebi'an. Kanaafuyyuu yeroo aartetti harka kan kee waan tokkotti achi qabuu yookaan waan sanii raawwachuun baay'ee tokko si miidhuu danda'a waan ta'eetiin hin jedheef yoo dandeetteetiin jette akka nama sodaa qabuu cadhisiitii dhaabadhu yookaan immoo ofii kan keetii of gadi qabiiti akka nama sodaataa ta'iitii dandeettu dabarsii yookaan afaan kan kee qabi. Maaliif jennaan daqiiqaa sun taruu siif wayya jireenya kan kee guutuu waan siif hin taane aarisaniif jecha balleessitee jireenya kan kee dhabuu si mannaa sa'aatii san keessatti ati sodaa yookaan sodaataa yookaan sodaattuu taatee hafuu siif wayya waan ta'eetiin jedheef kanaafuyyuu hin dagatin gaafachuu maal taatee hidhamte jettee jechuudha. Kasiif deebisaniitiin hin jedhani kan ilmoo ofii balleessa jira daqiiqaa lama obsuu dhabuu irraa kan murtiin du'aa itti murtaa'etu jira daqiiqaa 2 3 4 obsuu dhabuu irraa. Kanaafuyyuu obsi waan qabu kanarraa hubachuu ni dandeetta. Kanaafuyyuu harka kan keetis ta'ee afaaninis dubbachuu ta'e murteessuulee ta'eetiin yoo jedhe inumaayyuu hin murteessin wanti ati sa'aatii san keessa raawwattu martuu waasteef hin taane waan ta'eetiin hin jedhe. Kanaafuyyuu eenyumattillee deebii hin deebisin, eenyumattillee harka kan kee achi hin qabin, eenyumattillee afaan kan keetii waan tokko hin haasayin. Kanaafuyyuu wanti harka keenyaan raawwanne sa'aatii san keessatti nuuf hin ta'u nu balleessa malee wanti nu dubbannes kalaama waraana caalu namaan jenna yoo aare san keessatti. Kanaafuyyuu nama akkaan jaalannu mufachiisuu dandeenya yookaan immoo gaafa sanarraa argachuu dhabuu dandeenya. Kana caala wanti nama miidhu jiraare. Kanaafuyyuu irraa of qusadhu waan namaan jechuu irraa sa'aatii aarte keessatti wantuma fedhallee yoo ta'eetiin jedhe. Kanaafuyyuu obsi hanga qabu barachuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma dura isiniin jedheetiin jedhe daqiiqaa lama obsuu dhabuu irraa nafsi namaa baasuun rabbiin irraa nu haa baraaru jechaatiniin. Kanaafuyyuu obsa haa godhannu murteessuun dura mootiyyuu of gadi qabnee haa hubannu isiniin jedha.